Dhaqu jirra daawwattoota barnoota keenya du'aayi nu godha qariyaa dhufnee jirra samboo dagaa akkasitti makiinaa korreeti nagayaan gallaa samboo dagaa daawwattoota fuulaa cufannee akka warra biyyaa taana qariyaa gizee seennu gaanuun dhiisanii sanumaafuu kun akkana yaa'u jirra du'aayi nu godha jenna gaara keessatti turaaf taanee jirra du'aayi nu godha jenna gaamma kara makiinaa deemnoo rabbi jee akkasi qariyaa siin garsiisnetti kara qariyaachi gaggara gallee jirra oo rabbi jee inshaallah du'aayi saniifuu gaanga makiinaa korrus nutti dhiisanii waamaru assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu jenna hanga makiinaa rabbaanu karaa deengadda asiin dabarree barlaa nuti asiin karaa kana keessa deemina mana kana unola mana kana baabira deemee kana booda gaaraa jira gaara laalli wanni jimaa faa jira jimaa dhagaa laalli yookaan deemne kanaaf ati asiin deemne kanaaf ati miti bar karaa kana deemne jira karaa kana roba deemne dhufne asiin buusanii fachi duwwaan oofanii miilaan kaayillaan mana sampaa arkeetiin jira bishaanii kadhanne jennee mana sampaa laallee itti gorreedhi. maal isin ijaantu bishaan nuuf jedhanii akkuma argitan daawwattootaa fi hordoftoota du'aayi nu godha nuti kunoo yaa'u jira karaa yaa'u jira alhamdulillah jennee jirra yaa rabbi nagaan isinaa galchu nuun jaadha keellaa meeqaa jira keellaa yoo nu dhaabanis viidiyoo fuula keenya isiniif waraabna laakiin nama arabaanii nuti jirra nama arabaan kun nama jajaa akkasuma unala bakka sanfaala bakka adii sannee agartanii garuu kun gaara nama tahriibaaf tolchamee sa'u waa achi keessa ciciisaa deemnee akka taraa miskiinatti itti sadaqataa warra jiru sun lamman sun miskiina kana kan nyaachisanii obaasan wallaahi hirribaan na qabanii irra kaa'uun amma guyyaa meeqa ta'ina sana naamsita yoo anas siraa qaba maaliif naamsita Akati eenyu ana duru waliin tarree gallee ana akkamittiin asii dabarsan dhalaa keessa. kun hoogganaa dhiyaannee jira kontiroolli buukee kontiroolli buukee viidiyoo raamtan uummanni waan ta'e maaliif waraabaa karaan kubbaan kana kontiroolli geessee Gaarri wal fakkaataa barisni wal fakkaate Laa. dhaabamne wal keessan laakamina nuti wal fakkaata nuti akka kanaatti cufaanii dhufnee banaadhaan dhufnee bargitee agarsiistu jirte bar daawwattoota akkas ilaalanii jee bar viidiyoo gaara kana gaarri akkana dheeraata wajji ilaala daawwattoota bardoota keenya karaa dheeraa kana deemnee dhufnee nama keenya barbaaduudhaaf ammallee qullaa hin deebine akkuma agartanitti gannajmaa fi kuunoo hojaa keenya finnee dhufnee akkuma agarjalaa dirree badina gaararraa baane amma dirree dhufne dirree amma kan nu dhiyaanne laala dhiyaan amma gana yaanaga manneen tokko faa jira ammatti dhufu jirra manneen tokko jira jechi laal akka jaaran laal karaa kana laal mana xiqqaa qabbantii yoo argitan billee qabbanaa jira yoo qabbanaa nama ajjeesu laala jechi dirree qullaa kana keessa mee namni mukni faan hin jirre akkami aduu jala dheessitame mukni nuun jiru laal muka takkallee keessa kan jiru jiru tanaa raammatamaa warra gaara bilchaa laala jechi qaqqabatanii warri baadiyyaa karaa irratti imma karaa laala meenuma eegaa yaa daawwattoota karaa akkanaa keessa jechi barhaatan tawaan jalatti dhokatan hin qabne gaara qullaa jechuu wallaahi wajjilla namni keenya kana keessa deemaa aduu beelaa fi dheebuudha aduun akkuma azaaboonni habaanan sani aduu si gabbaatee dheebuu yoo si jeefte achuma gaggabdee duuta laalaaye meekkam mukni takka kaafuura jala baafattu hin jiru najmaanuma laale kaame karaan bar haruma nuti qilleensirra nu afuufaa nu fidisan amma akka amma cufaan deemna seete banaadhaan deemna wal gubbannu guuranii banaadhaan nu oofan gaara kana hunda keessa deemtanii aywaa gisee askara faadha isul bar miilaan kana keessa yaanaa gisee kallaa dabarra amma asiin nu buusaniiti laala mus dirree tana sanii achi nu oofanii akkasi miilaan qaxxaamurra keellaarra
Miila yaatanii miila yaana bakka isin keellaa. jiru hin qabdan ganaa Kana booda hamma biyya namaa meeni deebitan ni yaaddanii makkana miiraan taariiba deemu ulii har'a booda. Biyya namaarraa maal goona ganaa kalaas. Kana booda inshallah hojii galleetii daddalagannee mana namaa rabbiin nu wali garsiise alhamdulillah majaa bas galatee isaa Alhamdulillah rabbiin wal nu garsiisan nagayaan nu haa galchu ammas akkuma waan taarifa deemu jirutti garaan daadhaa na jechuun jira bara kunoogaa akkuma argitan daawwattootaa fi hordoftoota akkuma argitanitti amma gaara keessaa baana ganaa insha Allah waan haramanaa galla waan magaalaa isinii marra insha Allah akkasiifu nu hordofaa. Alhamdulillah magaalaa dhufnee jirra kunoogaa akkuma argitan daawwattootaa fi hordoftoota keenya magaalaan kunoo khalaas ganaa makiinaa horree makiinaa xiqqisha horree manuma dheena jechuudha. Inshallah alhamdulillah jenna magaalaa dhufnee jirra qariyaa keessaa baanee
Godhaa du'aa inuu godhaa dukkanaa anooti jaakeetallee odumoonti jennu isii ofirraa darbite ka'isi akkuma irra ciifnetti dhukkee ta'ee fuudhee inni fokkate namni nu jajanu qaba jenneeti akkasitti ofirraa darbinee daawwattootaaf keenya du'aa inuu godhaa.